Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi maatiiwwan chaanaalii keenya marti keessanii har'a viidiyoo kan biraadha. Isiniif deebi'een jira viidiyoo mata qabadhee dhufee asirratti akkuma argaa jirtanii koomentii namni Caalaa jedhamu ajaja wayinaa ajajee ture jechuudha. Ajajni isaa kunis safara keessan gidduu marsaa jechuudha. Safara keessan gidduu al 100 naanna'inaan jedhee jira. Ishee amma xumura qophii kootti na wajjin tura deerii isaa kana raawwachuuf immoo isin raawwadha amma xumuraatti na wajjin tura chaanal keenya fooronni haala ta'an immoo subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan hordoftoota keenya har'a viidiyoon qabadhee dhufee sarkilii kana gidduutan al 100 naanna'aa jechuudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaan hordoftoota keenya na duukaa deemaa isinitti agarsiisa sarkilicha. Asii nama duubaatti fagaata ergasii booddee akkas jala deemna irraalee kanaan immoo akkas dhumna amma xumuraatti nu wajjin tura. Hordoftoota keenya amma erga as geenye koobilii kanaa akka dhumne booddee jala kan akkas deebina ergasii gubbaadhaan immoo akkas turra. Egaan hordoftoota keenya amma immoo darbe kana baanee akkas ol kunnaa amma xumuraatti nu wajjin tura. Hayyan hordoftoota keenya amma immoo akka sirra ol baana jechuudha. Amma immoo asirra ol baanee bakka silaa turreetti deebina. Turtiin keessan nama wajjin haa Hayyan hordoftoota keenya sarkilicha isinitti agarsiiseera jechuudha. Amma kana naannofne as geenyee jirra. Sarkilii kana guutuu jechuudha. Amma xumuraatti na wajjin hordoftoota keenya marsaa 50 naanna'u keessaa kunoo tokkoffaa jalqabeen jira. Shimee keenya marsaa tokkoffaa miilaan deemuun baay'ee cimee jira. Lammaffaa meetti fufna. Egaa hordoftoota keenya marsaa tokkoffaa miilaan naanna'ee jira. Miilaan kaameeraa baatanii naanna'uun baay'ee cimu waan ta'eef kaameeraa maanii keenyatiin kennadha. Wah, baik guddaa qaba. Garuu ajajuma isa keessan sababa ta'eef
Egaa daawwattoota keenya 50 baay'inatti cimeera 20 immoo jedheen jira. Viidiyoon koo har'asitti goolabama.